Saayidoon viidiyoo gadhiisee ture saayidoodhaa fi beezaarraa hojjechuu dhufee jechuudha. Kushiinaa keessan jira, hojiirra jira akkuma isin beektanii. Saatiin kun saatii hojiiti. Kushiinaa keessan jira. Kun akka arguu argitanii. Kun kushiinaa keessadha. Kun foronii lama jira. Kan nyaatatti hojjennu lama jira. Tokko kun nyaanni distiin foroniirra jirti. Tokko immoo kunooti. Kun kushiinaa. Kushiinaa keessan jira akkuma isin argitanii. Kun kana wallahi kana adda beezaatti buusanii kana adda beezaatti buusanii dhugaan isin jedha. Mataa ishee keessa akkasitti godhanii dhahanii gaggabsanii dhugaan isin jedha. Tuseeraan dhahanii akka isheen lafaan kaanetti gootee dhoofta dhugaa beeza akka isheen lafaan kaanetti amma kun jabaadha beekta. Kana mataa keessa dhugaan isin jedha akka isheen lafaan kaanetti dha'uudha. Sammuusee haa doolu. Maaliif jennaani nama aarsiti. Garbbii nama aarsiti. Gifti yoo fajjeesuu barbaadde maal goota beektaa? Nama tokkotti nimin elektiriikii qabadhu garbbii isin jedha. Anatu siima na dhaggeeffadhu. Beesa yoo fajjeesuu barbaadde jireenyi widdiidha. Jireenyi qaalii ta'e jireenyi nama jibbisiise Itoophiyaa keessa. Kanaafuu jechuun saayidootti hin diratiniiti. Saayidootti hin qabatiniiti. Jaalalaan qabattee of ajjeesa minaan jirii qaama dhufachiisa dhugaan isin jedha. Tagalaggali kanarra caalaa cubboo ofitti hin dabaliniiti. Ammiti cubboo hojjechaa jirtu yakka hojjechaa jirtu iyyuu sigaa deemiti qaaf godhi kimbiloof godhi dhugaa isin jedhe kimbiloof godhi. Maali muudii hayyuu irraa fudhattee ayida pirimende ayida biraalunatti muudii namni tokko hojjete hin deebitanii dhuftanii viidiyoon hojjetinaa dabiraan kira rakkisiin dhuga jettee qaagodhi dhugaa rabbii si fiduu laata mana kana jira feerii itti dabaladhu dhugaa laakkoonnoo feerii argitee itti walii qalaqqadhi si kaasa. Intini akka ta'e si haa godhu dhugaa rabbii isin jedhe. Maal kun maal hoogganaa ufti dhugaatti nama aarsiti? Wanti maa nama aarsita? Maa inni saayidoo malee dhiirri hin jiru? Sanuu sharra xattee maashaallah itti fooxaa ofirra buufte. Ebeetti namni muudii qabatte ofin ajjeesa. Saayidoon maarkatti qabaa? Saayidoo maarkatti qabde qaafa gootu akka inni ajjeefnu beetti birrii qopheeffattee hospitaala qopheeffattee dhufte. Qaa gootu dhiisii haa dhudduu kan jedhu tokkommoo kan jedhu ani. Manni kun keessi sagalee koo guddisaa natti fakkaata. An kan jedhu. Dhugaa dubbachuu fi miidiyaa kanarraa kan adaba qabu kan nama narrabsine ijoollee warra kiristaanaati. Dhugaa ijoollee warra kiristaanaa ijoolleen kiristaanaa keessa warra pheenxee miidiyaa tuktokii kanarra laalame. Tuktokii kanarra laalaa dhugaa rabbii otuun sobatti hin dabalanii nama narrabsani. Dhugaa rabbi nama narrabsanii. Rabbi si haa qajeelchu waaqayyo si haa qajeelchu jedhu malee nama narrabsanii hin baala gaanillee. Beezaan kun kiristaana keessaa pheenxeedha natti fakkaatti gaafa ilaalu. Faarsaa warra pheenxee fayyadamti. Anchi hayimaanotii kee sodaadhu dhugaa rabbii maqaa shamarraniin balleessin. Hayimaanotii kee sodaadhu. Hayimaanotii kee kabajja yoo ta'e amantaa kee kabajja yoo ta'e sodaadhu bakka isuma sodaadhu maal maqaa of hin balleessin dhugaa rabbii. Sanuun muudii ayyuun fayyadamin kalaas muudii ayyuun fayyadamte hin fayyadamin. Inde yaammi shaahaan indeessi dhukkubaa qirooreekisiin dhuga muudii ayyuun fayyadamtee dhakko ayyuun waan fedhe yoo goote lammataaf miila wal dhabsiifte iyyuu irraa bareeda dhugaa rabbii si jedha baay'ee tokko irraa bareeda ayyuurraa istaayiliin isheen ittiin hojjettu baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisaa jechuudha dhugaa rabbii otuun jaallatin viidiyoo sana laaltee xumurtaa jechuu garuu ati immoo hin dabbara shaal dhunatu waan dabbaruun hojjete piliis waan dabbaruun hojjete maa hin dabbaruu. Isin hin dabbarre akka mataa keessanitti ijoollee isin hin dabbarre viidiyoon kun warana dabbaranii saayidoon otuma beekuu gadhiisaa dhugaa. Muudii ayyuuti bakka muudii ayyuurraa fudhattee irraan galan galfatin dhugaa rabbi muudii ayyuuti. Viidiyoo tokko sargeen ture ganama yuutuub ishee irratti gadhiistee kaleessa ta'e ganama ta'e hin beeku muudii ayyuu fayyadamti. Istaayilii jijjiiraa warri miidiyaa irra hojjetan baradhaame warra kaan irraa dhugaa. Warra soddaa jala deemaa baradhaa muudii isaa ittiin hojjetan. Dhugaa rabbii ergee hojjechuun keessanii oolle muudii jijjiiraa hojjedhaa. Dhugaa rabbii muudii namni fayyadame hin fayyadamina. Eresaas xallaa. Unatti namas xallaa ilaaluuf na dabbaraa. Wanta akkasii jechuudha. Kanaaf jenna nama fajjeesuu qajeelte qaaf godhi saayidoo sababaan godhatin. Tokko immoo saayidoon immoo musliimaa kiristaana malee musliiman jaallatu. Maa ijoolleen musliiman jirtanii dhugaa. Ashaa 93 94 itti fufa.
ati daqi miskool godhii mee Saidoo ati musliimaa miti mee miskool wayiifin jedhe mana kiyyaadhaaf ishee waliin arginu muyitii taatee jirti garuu koomentii naa barreessiti muyitii taatee jirti waliin arginu daawwattooti kiyyaalleen arganii aashaa mana kanatti bilookii osoo hin taane yookaan immoo rimoof osoo hin taane muyitii godhee ishee jira barreeffama ishee ani barreeffama isheen argu isheen garuu hin barreessiti aashii mana namaatti si arga aashaa bileessitti barreessime atumti rikeerrii cabsi ijoollee keenya musliimaa sodaatanii taa'aru. Ijoolleen keenya musliimaa sodaatanii taa'aa jiru. Saidoon duraanis kiristaana fuudhee musliimatti deebise Sumayyaa. Mee namumti tokko rikeerrii dhaqaa cabsaa dhugaan isiniin jedha. Dhaqaa shamarroonni keenya ka'a. Maa isaanuma warruma kiristaana keessaa dhattee mucaan miskoolii gootii fi dhattee of najjeessa ittiin isinis jedhaanii indee seenaan daladdan hin sodaatu natti fakkaata. Garuu beesatti ijuma keessaa baafte malee ijoolleen keenya kiristaanaadha baay'ee tokko kabaja qabu tokko kanarraa akkuma duratti isinitti mee nama narrabsanii argitan miti akka ijoolleen keenya musliimaa tiktookii irratti andanyaadha wal arrabsaa oolu maarreekee jedhanii wal arrabsaa oolu tiktookii irraa isuma iji keenya argaa oolu baay'ee tokko dhugaa rabbii wal arrabsu garuu asirratti immoo ijoolleen kiristaanaa nama narrabsanii dhugaa rabbii dhugaan dubbadhaan nama narrabsanii kabajallee namaaf qabu. Kun amma kabaja dhabde kun kiristaana moo maaliin jedhe pheenxeedha natti fakkaata pheenxeedha beezaanii jechuun amantii isheen kabajju dhugaa rabbii gaafa ammaa maqaa akkasitti of balleessitee minaamin kiroo ikkisiin dhugaa of ajjeesaa irrii dabbiraa leonatti naxarrashuuf ka'ee mana dhugaa Saidoo dhumaadhee ilaale malee olla guure ciraa haadha ishee olla guure sanuu kushinaa keessa jiraan du'e Saidoomaaf jecha naqa dhugaa rabbii Saidoomaaf jecha naqee ilaala malee. Saidoon maarkatti qabeen jedha gaayyortii sana hagootu maarkatti qabee garaan na gubatti dhiyeessi dhuguuf yoo ta'e gixxima ofitti gootu Saidoo kun maarkatti qabdeetti dhugaa harkatti hin qabeen illim seenaa adalaganii siidaa jaarraa fi dhugaa warqeedhaan siidaa jaarraa fi jaalala irratti barreessinee fi siidaa guddaa isaa jaarraa fi birri shamarroonni walitti guurree jechuudha jaalalaaf jettee of ajjeefte jenneetu siidaa guddaa isaa jaarraa fi footoo kee faarratti maxxansinee footoo ishee faarratti maxxansinee qaawwa gootu daftee galaggalamtu dhiisi. Maal godhu turu addunyaa kanarras kunoo yakka dalagaa jirti badii dalagaa jirti hagana turuurraa daftee geggeeffamtu dhiisi nagumaan geggeessina haarattu dhiisi daqi beesiyyee Saidoon sin fuudhuuti inni abjuudha daqi dhugaa abjuudha daqi inni yoo fuudhe aashaa fuudhu ishee koomentii barreessita aashaa daqi miskool godhina dhageessa. Mana sabba kiyyaali taa dhugaa rabbii malu aashaa dhugaa miskool godhe aashaa fuuchuu qaba Saidoon aashaa fuuchuu qaba koomentii isa bakka deemtutti Saidoodhaaf muggutti ayyuurree duraan hin jaallatti turte ayyuurraa madhukkee kaafti Saidoo maagattee deemte ayyuu Saidootti deebisi hin jaalladha ayyuu akkasii Saidoo akkana ta'e ayyuu akkana Saidoo akkana goote ayyuu maaloodha Saidoo akkana goote duraan ayyuu faarsiti amma. Ayyuutte galagalte nan kolfa koomentii ishee gaafa dargu dhugaa rabbii miskooliitti godhi ka aashaa itti seemuu dhugaa itti seemuu Saidoo itti sii barreessu moo maal wayya yaashaa kootu gubatti kun ammoo beesaa fuuchaaro akkam goota gaa wayyaa koo wayne ይደብራል በጣም ከባድ ጦርነት ሙዲያዩን ፈየደምና ስንትመ ጅራ ላልኪ ኬሳ ስንትመ ዱጋራ ሙዲያዩን ፈየደምና አዩን ከሸቶ ጀተና ራበሬዳ ከላስ ሙዲያዩ ስታሊያዩ ፈየደምና ጋ ፈየደምታ ያምሻል እንዴ ሚዲያ ረደደ ማላላ ስዲፍ እንገሉ ማሪ አዩን ክሮክስሩደ ሳይዶተሩም ተሽን ክሮክስሩደ ሳይዶተሩም አይደብርም እንዴ ይደብራል እውነት ይደብራል በጣም እንዴ ያምሻል እንዴ